kabajamtoota hordoftoota sabrii miidiyaa haala yeroo irratti waan takka takka mari'achuuf obboleessa keenya tokko nuuf qabadhee dhiyaadheetiin jira seenaa mee hanga namoonni seenanitti sirba kanaan isin affeera weellee kanaan naaf tura. Share koda share lamuti minarati indichisi jette arraja se bagakus arradu bagaku abacha arma muharane inda ganu abacha lagi ya como pecado balik juga kamera sini hasil share body berubah ini berubah
share waliif godhaa share godhaa namoonni hedduu seenutti hin jiranii yaada keenya ni eegalla hanga hanga namni hedduu seenutti maaltu deemaa jira waan jiru irratti mari'achuu waan barbaanneef keessummaa tokkos qabadhee isiniif dhiyaadheetiin jira seenaa All I hear, go get the money, so I go get it. Hate means I do something right. Bakka jirtu iyyite lamuuti minarratti indichisi jette arraa jese dagatus arraa tu'e dagatu abacha
Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenya Sabrii Miidiyaa qophii keenya eegaluu fi deemnaa sheer godhaa namoonni seenaan jiranii laayivii hedduu dabraa jira zaafanatti saniif na fakkaata hedduus namni hedduun hin jiru ta'us ni eegallaa saga haasoo keenya ni eegallaa keessumaa tokkoon of biraa qaba keessumaa kiyya kanas dura maqaa isaa isin barsiisuu ni eegallaa. Asama akkam jirtu jaalatamtootaa fi kabajamtoota ilmaan Oromoo addunyaa kanarra jirtan kan laayivii kana daawwachaa jirtan ani Nazimoo Abbaa Machaan jedhama akkasumas waahila koo Sabrii jedheen waama rifama amma waa'ee yeroo irratti waan tokko dubbachuudhaaf liivii galee jirra nu dhaggeeffadhaa galatooma. Akkuma beekamu yeroo kanatti haalli biyya keessa jiru yaaddessaadha. Haaluma kanaan osoo jiru guyyaa har'aa ibsa abbaan alangaa federaalaa Adaanech Abeebee ibsee ilaallee hedduu gaddinee jirra. Saniif waan nu dhagahame sanirraayis maaltu deemaa jira kana duraanis ni beekama namni cuftuu waliif dabarsaa ture waliifis dhaamaati ture haaluma kanaan waan amma jiru kanarraa waan takka dubbachuu fi dhufne qaanfii takka malee saalfii takka malee erga nu ajjeesan booda ilma goota keenya nurraa ajjeesanii ammaas numatti deebisuuf Oromootu ajjeesee ofiifi wal ajjeesanii yani diraamaa abbaa isaaniitirraa balan nurratti deebisuu barbaadu diraamaa san har'a ifa baasanii waan danda'an fi yaada isaanii ibsatanii jiru yaada isaanii keessattis eenyu akka ajjeesee Hacaaluu Hundeessaa Oromootu ajjeesee maqaan isaanis kana jaanii namoota maqaa tarreessanii jiru kanarraa maaltu jira maaltu nu dhagahama maaliif akkas ta'uu danda'e ka jedhu mari'achuuf obboleessa kiyya kana wajjin Naziifii wajjiseen har'a kanaaf mee obboleessa kiyya har'a wajjumaanii dhageenye maaltu jira. Sabrii baay'ee waan nama gaddisiisudha baay'ee jechaadha mootoowwan darban irraa inni kun baay'ee adda kan baay'ee nama salphachiisudha Oromoon waggaa 150 hadhaa cunqurfamaa ture ajjeefamaa ture hidhamaa ture kan kana godhaa jiru kan kana godhaas ba'ee alagaadha kan alagaa waan dubbannu hin qabnu amma isa kan inni kan keenyaa kun as nutti deebi'ee yeroo ilmaan Oromoo wal nyaachisee amantaadhaan
naannoodhaan akkasumas immoo sabaaf sablammii akka inni ilmaan Oromoo irratti jibbaasaa intina jedhatu akka inni uummata Oromoo daran isa duraarra jibbu jechaadha. Akka ilmaan Oromoo hin ajjeefamaa, hin hidhamaa, gidirfamaa jira har'a guyyaa har'aa kana keessa erga Hacaaluun Hundeessaa ajjeefame jechaadha. Gara nama 4,000 fi akkas 700 hidhameera. Akkasumas immoo kan du'e akkas naannoo yoon sabuu baadhee nama 300-400 akkas ajjeesaniiru. Isa kanarra immoo darbanii amma immoo xiqquma isheen saalfatanii abaa'oo shanee ajjeesee Oromoota wal ajjeesee maqaa Oromoo tarreessanii jechaadha. Kun yeroon dhaggeeffadhu yeroon maglacaa jarbaasan dhaggeeffadhe jedhu Adaanech Abeebee abbaa alangaa federaalaa baay'een itti qaanfadhe. Ammas immoo kanarra darbanii gootawwan keenya jechaadha kan akka Jawaar Mohammad, kan akka Baqqalee Garbaa, kan akka Hamzaa Booranaa hidhanii jechaadha. Badii tokko malee waan tokkotu irratti hin argin. Mangistiin mootummaan kun yeroo dhufu Abiy Ahmed yeroo taayitaarratti ol ba'u jechaadha. Akka tafakkaarii paartiin warri tafakkaarii paartii ta'anii akka biyya galan akka biyya isaaniitti galanii filannoon seeraan diimokiraatawaa ta'een akka gaggeeffamu jedhee ture. Amma immoo deebi'ee dudubbaanii jara kana jechaadha hin ajjeesaa hin hidhaa gidira adda addaa keessa jira jechaadha Oromoon. Baay'ee waan nama qaanfachiisudha. Kana kanarratti dubbanna jedheetanii jenneeti Sabriin na waamee ture. Innis kanarratti xiqqoo yaada qabu isiniif ibsa. Dhugaadha haaluma arkaa jirruun yeroo duraa haalli itti ajjeechaan isaa wanti achirra dalagamaa ture diraamaan naannoo sanitti deemaa ture cuftee akka isaan kanaaf deeman ifaadha. Haalli itti Hacaaluun guyyaa san ajjeefames karaan itti ajjeefamee dhoysuudhaaf itti yaalamee ganamaan reefki takka namni hogguu du'e normally nama ajjeese osoo beekanii hangam takka poolis xiyyaabaa fi hospitaala keessa akka tursiisan ni beekna. Maaliif reefki sun qorachamuu qaba, qoratamees eenyutu akkas godhee akkamitti ta'uu danda'e waan sanirraa hedduu qoranna jaaniiti reefka haala hedduu nama yaachisuun duraan hospitaalarra oofaa turan. Amma immoo sanirraa gara galanii reefka Hacaaluu za'a 24 za'an guunne keessatti ganamaan baasanii awwaaluudhaaf karaa itti deeman akka isaan kanaaf deeman ifa ture. Obboleeyyan kiyya takka takkaas FB irratti waan takka takka dhaamaa turan. Maali namoota qophaa'anii jira. Opinion PP'n paartiin Bilisiginnaa erga Hacaaluu ajjeesee booda Oromoo keessa namoota maqaan isaanii Oromoo ta'e as baasanii nutu ajjeesee jaanii diraamaa akka dalaguuf deeman maqaa isaaniitti wajji bahee ture. Har'a isaan as bahanii waan sana ogguun mirkaneessan maaltu siif dhagahame bulisa kee? Ana du'a Hacaaluu Hundeessaa irra qabee Hacaaluu Hundeessaa akkuma beekamu artistiidha. Artistii taraa artistii miti. Wallisaa beekamaadhaa fi falmaa mirga namaati, mirga dhala namaati. Namni kun akkuma nama tokkootti akkuma nama taraa tokkootti jechaadha. Du'ee guyyaa lama keessa kan harka namaa keessatti du'ee namni kun erga ajjeefamee namni inni kaan jecha namni taraa nama akkasii nama goota kanaa miti. Namni beekamaan kana du'ee guyyaa lama keessa hin awwaalamu jechaadha. Yoo bicate torban tokko torban lama taa'ee marammaramee irratti baay'ee mirmaraan gaggeeffamee ka'ee kana booda awwaalama malee akkuma kanaan akkuma sareetti akkuma nama taraa tokkotti du'ee isaa awwaalcha isaa irratti nama argame nama baay'ee xiqqoo baay'ee muraasa jechaadha. Maaliif akka nama yeroo koronaan qabee jirutti nama koronaan qabee amma fakkeenyaaf nama xiqqoodha kan awwaalu nama lama sadii nama afur waan akkasiiti waan san natti fakkaata beektaa yeroo Hacaaluun awwaalamu nama baay'ee muraasa irraa kutan jecha nama akka uummanni awwaalcha isaa irratti hirmaanneef jecha asirra haasawa kee tirasiin qaba sun kateef Hacaaluun nama dhabeeti isan jedhe kaan Hacaaluun uummatni Oromoo miliyoona 60 Hacaaluudha
laphee Hacaaluu keessa Hacaaluun laphee uummataa keessa jira. Laphee uummata Oromoo keessa jira. sagalee keetti qoolna. Oromoo keessa laphee Oromoo keessa tuun taa'anii laphee sabaaf sablammii keessa illee ni jira. Kana yennaa akkas jennu awwaalchi isaa maaliif akkana ta'e? Maaliif namni muraasni yakka maalii qabaa? Maaliif dhoksanii akkan awwaalamu godhanii? Kun anaafis uummata Oromootiifis gaaffiidha. Karaa biraatiin mootummaan kun hatattamaan yoo jara Jawaar Mohammad jara hafan kan jara itti deebiidhaas dhumarratti waa'ee jaraanii haasofna. Ammas waa'ee labsii biyya keessa jiru irratti haasofna. Haa ta'uutii garuu amma wanti hedduu yaaddeessaa ta'e maali? Duraan mootummoonni dabran waggaa bara 150 uummata Oromoo gabroonfataa turan ni beekama. Saba keenya irraa waan hin ta'iniif saba biraatti nu miidhaa ture. Saba biraatti irraa waan bahaniif nu miidhaa turanii jeeti namni keenya biraa qabsaa ture. Kan isaanii uumaa rakkoon qabu alagaadha jarree. Hoggosis beeki namni kun sabaa osoo hin ta'e namoota san waan isaan saba biraa ta'aniif osoo hin ta'in miidhaa Oromoo irra jiruuf. Miidhaa Oromoo irra jiruuf. Amma immoo naftanyaan afaan Oromoo dubbatu. Afaan Oromoo dubbataa waan nu keessaa bahan fakkaata. Oromoodha. Numaan nu cabsuuf deeman. Numaan nu cabsuuf deeman. Kan Oromoon akkamitti irraa aanuu danda'a? Kan Oromoon akka Oromoon kana akka inni itti irra aanuu danda'u fakkeenyaaf ati nama naannoo kee jiru naftanyaa naannoo kee jiru beekuu ni dandeessa. An naftanyaa naannoo kee jiru beekuu ni danda'a. Inni kaanis Oromiyaan bal'oo waan taate jennaan akka naannoo isaatiin yoo naftanyaa jiran kana warra basaasota afaan Oromoo beekan warra Oromoo fakkaatanii Oromoo nyaataa jiran kana Oromoo nyaachisaa jiran kana Oromoon naannoo akka naannoo isaatiin beekuu ni danda'a jedheetan yaadaan akkan yaadutti jechaadha. Kanaan ala beekamuu danda'anii afaan Oromoo dubbatu si wajjiniin dubbatu si wajjiniin waa'ee qabsoo waa'ee Oromummaa waa'ee sirna darbee si wajjiniin dubbatu garuu deebi'anii immoo dudubbaanii akka ajjeefamtu akka Oromoon wal nyaatu amantaadhaan akkan walitti godhamu jara kanaatiin mootummaan kun fuulduratti adeemaa jira jechaadha. Asirratti wanta akka uummataaf adda bahu ka barbaannu naftanyaa oguu jennu sabaa miti. Naftanyaan saba hin qabu. Naftanyaa jechuun sirna abbaa irree waraanaan uummata bulchuu barbaadu naftanyaa jennee walumaa galatti kaayamnu malee sabaa miti. Naftanyaan saba hin qabu. Oromoon saba kamiin wajjin jiraataatis ture. Akka biyyattiittis yoo ilaalle sabni Itoophiyaa keessa jiru saba san keessaa namni Oromiyaa keessa hin jirre hin jiru. Ifatti yoo ilaalle. Kanarraa maal hubannu? Amma kanarraa wanti nu hubannu Dr. Gammachuu maal jedhan sana waa'ee kana dubbatanii turanii mana naannoo Amaaraa yoo deemte mana dhugaatii yookaan mana hoteela yoo deemte kan achi shubbisu Amaara qofa. Sirba Amaara qofatu teeppitti kaa'amee jechaadha. Dhaggeeffatama. Ittiin sirbama jechaadha. Yeroo Tigraayin deemtu Tigreedha. Tigreenyaadha kan caffaru mana caffaraati mana diiskootii kan caffaru. Yeroo biyya Guraagee deemtu Guraagenyaadha kan afaan Guraageetiin kan mana dhugaatiitti mana maalii caffaraan yeroo intinaa jedhu kan gaggeeffamu jechaadha. Yeroo Oromiyaa keessa deemtu afaan Oromoo dhageessa, afaan Amaaraa dhageessa, afaan Tigree dhageessa, afaan hundasaa afaan Itoophiyaa keessa jiru hundasaa eessatti argisa? Mana Oromoo keessatti argita. Kana Oromoo kun maal agarsiisa? Oromoon hammataa ta'uusaa, Oromoon jaallataa ta'uusaa, Oromoon sabaaf sablammii ofitti qabee jaallachuusaa guddisuusaa mul'isa. Akkana ta'uunsaa ilaalika yeroo ilaaltu naannoo Amaaraa keessatti utuu kaatee Qamar Yuusuf yookaan immoo Haloo Daawwee itti naakaa jettee si ajjeesu. Dhugaadha achirratti yeroo hedduu waan argamees ni jira. Nuti saayibboota keenya irraa waan dhageenyu jira. Naannoo biraatti fakkeenya takkaan siif kaasuu barbaada. Oromoon waggoota 4 dabran keessa sochiilee garagaraa godhaa ture. Waggaa lama gidduutti adda dhaabee malee. Waggaa lama gidduutti adda dhaabee. San dura waggaa 4 qabsoo hadhooftuu gaggeessee sirna nama nyaataa sana ofirraa kaase.
za'asan keessatti Aha. sabni biraa tokko oromiyaa keessatti hin tuqamne namni ollaa isaa jiru ollaa isaatitti dhehee miidhee waa irraan gahe hin jiru. Eehen. Amma immoo wanti haasa'umaa jiru wanti barbaadan dokumentariilee garaagaraa OBN illee daragaa jira. Ayyan. At least PP'n oromiyaa keessa jiru miidiyaa nafxanyaatiif dabarsee kennuu jira. Waan ofii uummata irra raawwatan waan ofii uummata oromooti irratti raawwatan akka waan oromoon saba biraati irratti raawwatee fakkeessuu warra barbaadu jira. Ayyan. Dokumentariilee akkasii dalaganii oromoon hamilee cabsuu hamilee buusuu gaddeebisuu barbaadu. Kanarraa fakkeenyaaf tokko amma ibsa Adaanech Abeebee baaste keessa yoo ilaalte oromoonni biyya namaa ta'anii namoonni biyya alaa ta'anii fi fooqii babbareedaa keessa asii ibiddarra nama yaamuu barbaadan. Akka gaarii jiraatanii achi ilmaan oromoo ficcisiisanii ilmaan hiyyeessaa ajjeesisuu ilmaan hiyyeessaa ajjeesisuu heesisuu dararsiisuu jettee dubbattee akkas jechuu barbaada. Amma uummanni keenya kana maal hubachuu qaba? Akkamitti deemuu qaba? Uummanni keenya akka sirna darbeessanii rafaan jiru hamma ta'e dammaqeera hamma ta'e of bareera hamma ta'e wayii fuulduratti tarkaanfateera jedheen yaada. Maaliif jette kaleessa yeroo wayyaaneedhaan qeerroon hudha wal qabee yeroo Jawaar Muhammad achi Ameerikaanii taa'ee qeerroo akkas godha qeerroo karaa cufa qeerroo karaa kanaan diinni isintti dhufaa jira qeerroo karaa kanaan immoo kana gochuu qabdu jedhee tarsimuudhaan jechaadha. Karaa seera qabeessa ta'een karaa nagaa ta'een akka qeerroon mootummaa gambroonfata wayyaanee ofirra finciluu danda'eera ofirra kuffisuu danda'eera. Erga humna qeerrootiin humna Jawaar Muhammadiin humna hayyoota oromootiin erga dhufee Abiy Ahmed aangoor tol ba'ee booda immoo as deebi'ee maal jedhee ture ni yaadatta waan intina maglacaa wayii kennee ture yoo biyya diiguu yoo nu diiguu yoo Itoophiyaa diiguun nu diigdanii kaa'atanii yoo asirratti sochii oromoo kana sochii uummanni oromoo mirga ofii gaafachuuf godhaa jiru kana akka oromoon Itoophiyaa diiguuf lafaa ka'ee fakkeessuudhaaf ka Itoophiyaa diiguu dandeessan oggun yeroo ni duudan booda haala akkasii haasawaa akkasii fa'aa haasawaa isarraan eeggamne kan isa ijaaree fakkeenyaaf feesbuukiidhaan qabsoon galman ga'u feesbuukiidhaan qabsoon galma Abiy Ahmed kan inni silxaanitti bahe feesbuukiidhaan qabsoo feesbuukiiti. Amma feesbuukiin akkamitti ammoo dubbatti deebi'ee intina qabsoo fuulduratti tarkaanfachiisuu dhaba. Isa fidee aangoodhaan gahee ka'ee dubbatti deebi'ee feesbuukiin akkana haasawuun isaa kun baay'ee waan beekaa tokkorraa waan bulchaa biyya tokkorraa waan dhaga'amu miti. Naziifuu asirratti amma dura jecha haasawaa Jawaar dubbate tokkorratti muummichi ministeeraa Oromoon yoo naan dhageenye yoo naaf hin bulle akka isin waggaa kumaaf kan ittiin cabsaa yaa haasawee ture akka waggaa kuma akka hin kubnetti akka waggaa kuma kufuttini cabsaa jedhe. Gochi amma inni gochaa jiru kun waanuma saniif deemu fakkaata. Waanuma saniif deemaa jiru fakkaata. Yeroo ilaaltu yeroo akkaataa isaa kana gadi fageenyaan yeroo ilaaltu Oromoo kana akka waan nuti nafxanyaa akka nafxanyaatti ilaalutti Abiy Ahmed immoo Oromoo akka nafxanyaa ilaalutti uummata Oromoo ilaalaa jira. Akka xalaataatti fidee galmaan ga'ee 4 kiiloodhaan ga'ee ka'ee uummanni Oromoo qeerroon 15,000 wareegamee jechaadha. Manguddoon meeqatti dhume ka'ee fidee karaarra buuseennaan achi asitti garagalee jechaan akka sareen manatti nama nyaatti akka jedhan sana achi ga'ee achi as uummata isaatti duulchisaa jira jechaadha Abiy Ahmed. Kana uummanni Oromoo beekee karaa tasgabbaa ta'een akkuma duraa sanatti akkuma qabsoo Jawaar Muhammad uummata qabsaasaa ture sanatti ammas uummanni Oromoo seera qabeessa karaa ta'een karaa amantiitti hin buuneen karaa sabaaf sab-lammiitti hin buuneen karaa nagaa ta'een qabsoosaa galmaan gahachuu qaban jedheetan abdadhan jedhaan. Nus warri diyaaspoora taane uummata keenya faana jiraachuu qabnaan jedha Sabriyaa asirratti. Haaluma kanumaan wal qabatee wantiin tokko kaniin si ibsu barbaadu ammas
Okay. Kanumarratti wanti si ibsuu barbaadu yeroo ammaa kana neetworkiin biyya keessa hin jiru. Neetworkiis dhaamsanii jiranii akka uummanni waliin qunnamne akka haasoo isaanii malee haasoo biraa namni dhageenye godhachuu jiranii. Dhaggeeffattoonni keenya sagalee hin dhagahamu sagalee ol kaasaa jechuu jiran fakkaata hayyee dhiifama sagalee ol kaasnaa. Yeroo ammaa haala biyya keessa deemu jiru maal quba qabdu? Yeroo fakkeenyaaf namatu wanti godhamaa jiru amma ganda ofii jirutti bilbilee waan jiru wal gaafatu. Maal quba qabda? Maaltu deemaa jira? Addunyaan illee kanuma jedhaa jiru. Mootummaan neetworkii balleessee uummanni baay'ee rakkoo keessa jira. Rakkinaaf saaxilamaa jira. Namni amma akkuma beekamu kan ittiin wal argu feesbuukaa, waatsaappiidhaa, tiwutariidhaan wal argaa. Akka uummanni waliin agarreef kun uguramee jira. Kun immoo waan ta'uu hin qabnedha. Kana jechuun uummanni Itoophiyaan akka nagaa hin qabnedha jechaadha. Mootummaan nagaa eegsisa. Mootummaan jira jedhamee nagaa eegsisu tokko, mootummaan aangoo Afrikaa qabu tokko akkamitti nagaa eegsisuu dadhabee akkamitti immoo neetworkii uummatarraa akka inni kutu baay'ee waan nama rakkisaadha bara. Kan jechaan kun beekamaadha. Mootummaan gabroonfataan yeroo kamuu akkuma amma dura harkaa turetti yeroo mootummaan wayyaanee turetti waggaa baroota dabran keessa haaluma kana Oromiyaa keessa waggaa ajjeesaalee garaagaraa du'a garaagaraa uummata Oromoo irra raawwatan neetworkii dhaamsuudhaan ifaa dhaamsuudhaan akka addunyaan geenye akka addunyaan wal qunnamuu hin dandeenye haala saniin raawwachaa turan. Kunis itti deebisee haaluma akkasii keessa jira. Ati akka keetitti akka nama naziif tokkotti maal quba qabda? Oromiyaa keessa wanti bilbiltee adda baafattee information ati qabdu ni jira? Information adda baafadhu waan ammaaf hin jiru. Fakkeenyaaf naannoo Jimmaa keessa ijoolleen baay'een naannoo saqqaa coqorsaa jedhamu keessa baay'een hidhamaa jiru. Baay'een poolisiidhaan immoo tumamaa jiru. Karaan Aggaaroodhaa Jimmaa geessu cufamee jira. Akkasumas immoo neetworkiin jiru. Namni gabaan iyyuu baay'ee of sodaata baay'ee galuu kana namni baay'inaan jiru. Kun immoo bu'aati mootummaan tokko Abiyyi Ahmad iyyuu yeroo silxaana kanatti dhufu yoo yaadatte yoo ta'e nama ajjeesuun nama hidhuun mo'atamuudha yeroo jedhu amma isarraa kan argamaa jiru mo'atamuu isaati inni uummanni hidhame neetworkiin uummatarraa cite akka namni qunnamtii hin goon dimokiraasiidha jedha. Yeroo dudubbaan immoo waa biraa hojjetamu kun baay'ee saalfachiisa. Ati kanarratti ibsa yoo qabaatte nuuf ibsime. Hayyee asuma irratti wanti takka wanti adda isiniif baasuu barbaadu kanarratti yeroo ammaatti biyya keessa neetworkiin hin jiru garuu warroonni waayifii qaban waayifaan ni dalaga bakka takka yaaleetiin jira namoota waayifaan hin qunnamaa jirus ni jiran biyya keessa. Haalli jiru haala xiqqoo hammaataadha ta'us uummanni Oromoo tokkummaadhaan wal dhageettiidhaan deemu jira. Wanti isaan miidiyaa ofiit irratti miidiyaa habashootaas ta'u miidiyaa mootummaatiin haasawaa jiranii fi wanti lafarra jiru takkaa miti waliin bitu walittis hin dhufu dhugaan jirtu uummanni Oromoo akkuma duraasan falmataa jira. Keessattuu ibsa qeerroon baastee as guyyoota lamaan dabran kana irratti guyyaa sadaffaa isaati gabannaa lagaatiif qophaa'aa jiran waan isaan barbaachisu bitachaa jira. Guyyaa lamaan sadan kana keessa waan isaaniif ta'u bitachaa jiran. Akkana fakkaatutti ibsi guyyaa irraa bahees san dhahuudhaaf uummata san sodaachisanii of duba deebisuudhaaf waan qophaa'ee na fakkaata. Asirratti uummanni yeroo lagannaa gabaa kanaatiif qophaa'u akka rukutamuudhaaf waa inni itti jiramu fakkaata. Mootummaan kun Abiyyi Ahmad ani akka yaada kiyyaatti alagaa irra warra nafxanyaa jedhamu irra kan uummata Oromootti jabaate kan hidda uummata Oromoo kutuu barbaadu cheenii isaa jechaadha. Akkan waliin agar kan uummatatti jabaataa jiru Abiyyi Ahmad malee nafxanyaa miti bara. Amma miidiyaa nafxanyaa haddii kana hin jiru beektaa kan ismanni yeroodhaan magalchaa inni kennu isa kan keessoo namaati akka yeroo elektirikiin nama qabe jismi eeyyen akkas namatti dhaga'ama beekte maaliif uummata Oromoodha jedhamee ka'ee abbaansaa Oromoodha haatisaa Oromoodha jedhama. Garuu
yeroo hojii isaa ilaaltu alagaadhaan achi alagaarrayyuu isatu ummata nu miidhaa jira, ummata Oromoo miidhaa jira. Waa'ee lagannaa gabaa kana immoo daran yaada kee goonni siif jabeessuudhaaf yeroo kamuu nafxanyaan ofiif Oromoo mootee hin beektu. Ayyan Yeroo kamuu nafxanyaan ofiif uummata Oromoo miitee hin beektu. Wanti isaan gaggeessaa jiran Oromoodhaan Oromoo dhahuu, Oromoodhaan Oromoo cabsuu. ayyan ayyan Fakkeenyaaf yaaminsa maqaalee moggaasa isaan namaaf kennan keessaa baaraan baraas nama yaama. Baaraan baraas jechuun maal jechuudha? Gabra gabraan bituu. gabra gabraan bituu jechaadha. Amma namoonni kan irra hedduu baaraan baraas abaluu baaraan baraas akkasi maqaa akkasitti wal yaamu. Ayyan Kan hin beekan. kun wallaaluma bar kanaa wal waamuun Wanti inni ta'eef baaraan baraas jedhama. Baaraan baraas. Gabra gabraan bituu. gabra gabraan bituu. Akkas ture. Ayyan Amma immoo numa keessatti ilma isaanii guddifatanii Ayyan. numa keessatti wal ijaaranii afaan keenya dubbata nafxanyaa afaan Oromoo dubbatutu nu miidhaa jira. maal kan nafxanyaa qofa maal dubbanna Sabri, inni kan keenya inni nu keenya jennu inni nu keessatti guddate inni haati isaa abbaan isaa nu keessa jiru iyyuu kunoo nafxanyaa nuti ta'e bar nafxanyaa jedhan nafxanyaadhaan akkamitti nafxanyaa jennanu nafxanyaa waan naa isa waan naa ta'e inni kun dhufee wayyaanee waggaa 20 nafxanyaa waggaa 27f wayyaaneen likkii isaatti galchee Mallas Zeenaawii jechaadha. Mallas Zeenaawii Amaara likkiitti galchee jechaadha nafxanyaa jechaadha akka jarri misachoone intina jara cheeni jara kukutee fixe jechaadha. Amma jara du'aa jaraati jechaadha. Achi keessa ol inni kun immoo boolloo keessaa ol fuudhee galma jaraa nurratti ijaaree siidaa jaraa nurratti ijaaree afaan jaraa maal jaraa akka jarri barbaadanitti poolitikaa isaa uffataa jira bar. Kan uummanni Oromoo maal godhuu qaba? Haala kamiin ofirraa dhahuu danda'a? Amma wanti malli jiru uummanni kan akkamitti itti beekee afaan Oromoo dubbataa si fakkaata si sobaa si wajjiniin jiraata si wajjiniin rafaa si wajjiniin ka'a si wajjiniin nyaata waa hunda si wajjiniin hojjeta garuu duddubaan immoo sitti hojjeta. Uummanni maal godhuu qaba? Kana uummanni tarsimoodhaan beekuu qaba. Warra akkana hojjetu kana amma uummanni Oromoo akka leencaati bara. Leenci kuni walirra dhufu yeroo yayyiin isa tokko dhufte shanan si jaan si nyaachuu dhuftu inuma nyaatamaaf malee ofumarra hamma danda'e ittisa malee walirra dhufee yayyiin kun jechaadha utuu leenci lama sadii ta'ee ittiyuun dhiyaattu uummanni Oromoo akkasi bara hin nyaatama wallaala wal ilaalamuu hin qabu kun immoo dhaloota dhufu miidhaa nu miidhaa dinagdee miidhaa akkana ta'uu dhiisee uummanni Oromoo tarsimoodhaan tokkummaadhaan dhaabbatee jechaadha isa durii san isa harma munaa aannolee san calanqoo san ilaalee jechuudha amma moo dammaqee uummanni Oromoo amma ta'e dammaqeera karaa kanaan warra nafxanyaa naannoo keessa jirtu immoo beekee jechuudha warra afaan Oromoo beektee uummata Oromootti hojjettu kana ofirraa ittisuun salphaan itti fakkaata kan salphaan hin taane kan ofirraa ittisuu hin danda'amne isa kana isa gaara jiru kana isa Oromoo ta'e kana Oromoodha wanti itti nafxanyaa jettu keessaa hin jiru yoollee karaa soddaatiin nafxanyaa ta'e malee soddaansa nafxanyaadha karaa kanaan sodaadha jedhanii dhiirtii gannoonni ergite dukkana sodaatu jedhama waan kanaan deemaa jiru fakkaata beekte. Amma yeroo hedduu haalli jireenyaa keenya wajji jiraata saba kamuu keessa bal'inaa wal keessa jiraata waliif soddoomee waliif firoomee wajjin jiraata. Wanti adda baafachuu dadhabne yeroo ammaatti kanumatti kiyya kenna jettee abdattootu si gana. Isa kana mee haalal inni sin jedhe isaaf Sabrii inni sin jedhe isa jara kana ofirraa eeguu hin dandeessa. Alagaa ta'e naan ofirraa beektaa fira ta'e naan ofirraa beektaa lammii ta'e naan ofirraa beektaa isa immoo si ta'ee Oromoo ta'ee uummata Oromoo akka goobana daacee sana si gurgura fuuldura kanaan si'i duddubbaan waa biraati. Isa kana ofirraa ittisuun baay'ee jabaata. Amma immoo kan deemaa jiru isa kanatu baay'ee Oromiyaa keessa isa si ta'ee Oromoodha jedhamee Oromoodha maqaan isaa Oromoodha. Isa kana ofirraa ittisuun baay'ee jabaata. Yeroo illee namatti fudhatan siin jedha. Fakkeenyaaf ilaalli obbo Lammaa Magarsaati kanumti sababumti Abiy Ahmad aangootti dhufe amma obbo Lammaa Magarsaa isa jiru meerra sagaleen isaanii Hacaaluu Hundeessaa
du'a Hacaaluu Lammaa jechaan meerre qofaatti baay'isuu asirratti Lammaa Eeyyan. Magarsaa jechaan warra fuuldura jiru warra gurguddaa miidhagsaa Dr. Miidhagsaa ma isin Xayyibaa Hasan meerre hin jiran warroota sabboontota amma dura Sabboonta- jijjiirama kana fidan cufa ofirraa baasee Hin jiran. ari'ee jira hin jiru hariyee jira kun maal si garsiisa kun waraabessa ta'uu isaa mul'isa kaa waan biraa waan waraabessa waan- ammas oromoo ofirraa dhiibee cinatti Eeyyan. eenyu wajji jiraachuuf barbaada warra soddaa sanaa wajjin jiraachuu filatee natti fakkaata waan inni soddaa filateef hin beeku soddaan sodaadha jedhani kanaaf immoo ati soddaa keetiif jettee obboleessa kan kee abbaa kan kee oromoodha oromoon hidhata oromoon kun akka kottee barcumaati beektaa walumaa keessa jira ummata kan kee soddaa keeti jettee yeroo dhabdu baay'ee nu ulfaata mataa akkamiitiin yaadanii an kana rabbumaan haa dhibuun beekuun dhugaadha amma wanti jiru wanti biyya keessa deemaa jiru keessaa irra hedduu hoggantoota siyaasaa maaliif wanti kana raawwataniif Hacaaluu Hundeessaa ajjeesan hoggoo Hacaaluu Hundeessaa ajjeesan ni beekama Oromoon lafaaf kaate Ayyen. girgirri san ayyen keessa ummata Oromoo cabsuu barbaadan san keessa uummata Oromoo cabsuu barbaadan asirratti san wanti keessa siif kaasuu barbaadu ayyen maaliif akka deeman ummanni kun gowwaadha beektaa san keessa Hacaaluu Hundeessaa erga ajjeesaniin booda uummanni yeroo ka'u keessa sana keessa uummata Oromoo dha'uudhaafi bara fakkeenya dhahanqa ilaale kan Hacaaluu Hundeessaa yeroo du'u uummanni ni ka'e ni fincilee hiriira ba'ee sana keessa maal hojjetan waan baay'ee hojjetan OMN cufanii OMN cufanii warra akka Profeesar Mararaa Guddinaa hidhanii warra Kamaal Galchuu hidhanii warra akka Naziir hunda asirratti jira siin dhaaba kaayyoo eenyuti Oromoo amma dura laal wanti deemaa jiru wanti amma isaan godhaa jiran kun cufti isaa Jawaar nuuf hidhaa Jawaar nuuf ajjeesaa nuuf annisaa Baqqalaa nuuf hidhaa nuuf ajjeesaa eenyu jee gaafachaa ture ka jara ka kaayyoo isaanii kana galmaan gaachaa jiran kanaaf ummanni Oromoo kanarratti beekee ka'uu qaba ummanni Oromoo kanarratti beekee ka'uu qaba ammas immoo ka'ee jira ummanni Oromoo inni biyya keessa jiru ka'atiinsa akka inni hin mul'anne maaliif mul'achuu dide yoo sitti fakkaate yoo jette amma neetworkiin biyya keessa hin jiru ummata argachuun hin danda'amu sa'aatii ammaa kana ummanni ammas rakkoo keessa jira hiriira ba'ee jira karaa cufee jira fakkeenyaaf naannoo Dirre Dawaatti maaltu ta'aa jira waan naannoo Haraaritti naannoo Arsii keessatti maaltu deemaa jira xiqqoo siquba qabna karaan cufaa jira karaan Jibuutii karaan baaburaa guutuu cufaadha Hararge keessa karaa hedduun cufaadha haalli magaalota sochii guutuutti hin eegalle keessattuu guyyoota lamaan dabran kana qophii magaalaa amma booda jiruuf qophaa'uudhaaf namni gabbahee waa bibbitachaa jira jechuudha malee kana dura guutuu cufaa ture kana dura guutuu cufaa ture fakkeenyaaf ilaalee Berliin keessatti London keessatti Ameerikaa bakka adda addaa keessatti jechaadha uummanni Oromoo guyyaa 3 guyyaa 4 bulee intina salfii ba'ee jira jechaadha mangistii mootummaa kana ofirraa akka uummanni biyyoonni guddatanii akka inni ilaalamuu fi akka Human Rights Watch ilaaluuf godhamaa jira jedha. Keessattuu sochii kanarratti uummanni keenya diiyaaspooraa biyyoota garaagaraa keessa jiraatu hedduu waan nama gammachiisu waan hedduu galatoonfatamuu qaban fakkaata. Sochii gurguddaa godhu jiran keessattuu ijoolleen Jarman jiran nama biyya baqaa keessatti rakkina biyya baqaa san qubsanii dandahanii guyyaa lamaaf walitti aansanii kalirraa eegalee har'aas haaluma saniin haala gammachiisaa boonsaa kanaaf kabajaa guddaa isiniif qabna. maqaa daawwattoota sabrii miidiyaatiin hedduun isin galateeffachuu barbaada ummata Jarman isin jaalannaa jabaadhaa jajjabaadhaa Oromoo bakka jirutti wal jabeessuu qaba wal jajjabeessuu qaba haaluma kana biyyoonni biraatis keessattuu magaalaa akka UK Ameerikaa keessa magaalota akka takka malee hedduus harkaan jiru ta'uun qabu biyyoota Arabaa keessatti hin mijaa'u ta'a hiriira bahuun haala biyyoonni jirurraa heerri biyyaatis waan akkasiisan namaaf hin hayyamu garuu magaalonni Yuroop keessatti argamanii fi Ameerikaa magaalota garaagaraa keessatti biyyoota magaalota garaagaraa keessatti argaman keessatti hiriirri kun itti fufuu qaba hiriirri kun itti fufee mul'achuu qaba mootummaa kana amma ofirraa erga eegalan boodee of duuba deebi'an wanti isaan duraanuu barbaadan keessaa mataa dhahii guyyaa 2-3 ni ka'an ni iyyan san booda of duuba deebi'an bor Jawaar Muhammad ajjeesuu jiran waa akkas ta'e Oromoo duubatti deebi'e Jawaar Muhammad Baqqalee Garbaa tokko nyaachuuf deeman akkuma sirna darbe duriisanii tokkoon keessa nyaachuuf deeman
amma kanaaf jennaan ummanni Oromoo kaleessa hadda hiriira ba'ee bordu duba deebi'uun qabu hamma dirree bilisummaatti itti fufuu qaban jedhaan. Akkasii galatoomii keessattuu amma oduu tokko dhageenye ture kalee galgala. Naftanyichi tokko maqaa isaa eenyu Camadaa maqaan Gulaalan Camadaa keenyuma fakkaata. Haa ta'u labsii duguuggaa sanyii jedhamu danda'u. Qeerroo maaliif hin dhoyne waan isaan ulee qabatan nama ulee qabatee magaalaa keessa deemu yoo ulee lafa kaa'uu dide rasaasan mataa isaa keessa jeetti akkasitti waraana ummata Oromootii fi ummata Tigraayis guutuu irratti. Allah waan takka wanti beekuu qabnu. Bofaa miti bari nama. Biyya bulchaa ture ka biyya shororkeessaa ture sirna biyya bulchaa ture sirna wayyaaneeti malee ummata miti Tigraay irraa nuti wanta takkaas hin qabnu. Ummanni Oromoo ummata Tigraay nagaadha, ummata Amaaraatiin nagaadha, Sidaamaan nagaadha, Guraageen nagaadha, sirnichaan ummanni Oromoo kan funyaan wal qabee jiru. Asirratti siifin xumuraa wanti isaan barbaadaa jiran yeroo ammaatti hidhanii dhiisuu qofaa miti. Duguuguu jira. Duguuguuf barbaadu jira. Hidhanii gadhiisuun koo hidhaan maal qoraasumaati jedhe waan Muhammad. Hidhaan qoraasuma dhiiraa. Qoraasuma dhiiraa jedhe. Hidhamuun koo waan jiru dhiirri hinima hidhama ni hidhama. Dogongoras ni hojjeta ilmi namaa ni hidhama ni gadhiifama. Jarri kuni hidhaa qofa utuu hin ta'in dudduba sawaatu jira. Egaa isaaf immoo gara fuulduraatti wajjiniin dubbanna. Adhaaf asmarratti dhaabna. Galatoomaa isiniin jedha. Hayyee asis galatoomii yaamisa kiyya kabajjee asitti argamu keetiif yeroo biraatis yaada qabnu irratti amma itti qophoonee hin turre haarumarraa oguu oduu kana dhageenyu waan jiru ummataaf qoonna jenneeti laayivii seenuu murteessine haaluma kanaan galatoomii hedduun si galatoomfadha yeroo garagaraatti yaada qabannee walitti dhiyaanna. Okay, atillee baay'ee galatoomii sin jaalladha sin kabaja waahillan koo nama dirreellee baay'een jaalladha. Akkasumas ummata Oromoo maraa nan jaalladha keessa kootiin sin jaalladha. Nuti si jaalladha saba Oromoo guutuutti ni jaalladha. Ati saahiba kiyya hedduun si jaalladha hedduun si kabaja. Yeroo garagaraa walitti deebina. Daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo hordoftoota Sabrii Miidiyaa qophii keenya kan guyyaa har'aa haala kanaan isiniif dhiyeessuuf yaallee jirra. Wantoota tokko haala teeknikaatiin uumameef viidiyoon keenyas yoo hedduu qulqullina hin qabaanne dhiifamee isin gaafanna. Yeroo biraa qophii bareedaa qophiilee biraa qabannee walitti dhiyaanna. Hangastuu nagahannu tura. Turtii gaarii Oromiyaan ni bilisoomte.